Harka fuunee akka jirtu kan tuuta daawwatu keenya kan daawwataa jirtan kun televezyiinii FIBT televezyiinii FIB irraati axirraa miidiyaa isinitti himuudhaaf istiidiyootti argamnee jira. Axirraa miidiyaa guyyaa har'aa isinitti himuudhaaf Abboomaa Qaasoo Boruu Mashii akkasumas immoo Udii Musaati ogummaa teeknikaatiin kan nu faana jiru Abdii Dassaaleenyi amma xumuraatti nu faana taasisan jenna ajandaalee keenya isin beeksifna. Akkuma beekamu torbeen tun haga tokko lammiilee gurri waan hantu isaan dhaga'aa ture gara waggoota lamaachuu hin danda'ama. Already wagguma lama waan hantu qofa waan lolaa waan du'a waan ajjechaa injifannoo barbadeessuu fi barbadaa'uu qofa itti dhaga'aa turte lammiin biyya kana. Waggaa lammaffaa guyyaan sun silaatti kabajamu galgala isaa jechuudha. Akkuma galgala mardoo dhaga'ee bulee uummanni biyya kana galgala san immoo gammachuu tokko dhaga'ee jira. Gareen finciltootaatii fi mootummaan federaalaa South Afrikaatti karaa jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin harka wal fuudhanii jiranii qabxiilee akkamii irratti walii galanii harka wal fuudhanii akkamiin immoo gara hojiitti hiikamuu danda'a akka jedhurra waan miidiyaaleen addunyaa jedhanii fi akkasumas immoo hawaasa idil addunyaa warri dhiibbaa godhaa ture waan irraa haasawaa jiran akkasumas miidiyaaleen addunyaa gabaasa kan akkamiin gabaasaa jira akka jedhu irra bal'inaan ilaallu ta'a. Egaanga TPLF fi mootummaan jiddugaleessaa Pretoria South Afrikaatti walitti araaramuu hordofee Oromiyaa keessoo hidhattoonni sosso'aa jiranii fi naannoo Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti mootummaa wajjin wal waraanaa jiran akkamiin furamuu mala dhimmi kun kaja'u irratti gabaasa miidiyaaleetii fi keessaaf immoo haala yerootiin wal qabate yaada namoota siyaasaatii fi dhaabbilee garaagaraa kan miidiyaalee garaagaraa irraa qindeeffannee qabna. Kana maleedhas immoo waraana guyyaa 720 adeemsifameen kaaba biyyattii keessatti qabxiilee ijoo garaagaraa kan irra walii galan akkuma jiran bakkeewwan ammallee sodaa nageenya kun galma ittiin ga'u jaamee shakkame iddoon akka Walqaayitii Faaraatu jira. Kunoo maal ta'uu mala kaja'u xiinxala BBC Ingiliffaan bal'inaan baasee wayii tokko jira. Isa sanis ni ilaalla. Kana maleedhas ammoo Gaambeellaa Liberation Front maarree wanni jaaman wanni ganda keessatti hundooyte nageenya biyyattii booreessaa turtee fi miidiyaaleen akka miidiyaatti nageenya biyyaa kana booreessuu irratti sossaan hanga Ethos 360 fa'aa miidiyaaleen biyya kana keessa kan lolarratti investigatii godhuudhaan jiraatanii jira. Hegereen isaanii hoo Eertiraa dabalatee maal ta'uu qabdi kaja'u. Kanaaf kanneen biraa qabannee jira. Baargamatis yeroo sa'aatiin keenya dhaqqabee ceenee dhimma Kooriyaa wajjin wal qabate Kooriyaan yeroo ammaa kana misaayilaa wajjin wal qabate gabaasaaleen gurguddoon gama sanii dhagamaati kan isaan jiranii isarraallee kan isin biraan geenu ta'a jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kallattimaan gara qabxii keenya isa jalqabaatti jechuudha kan nuti dabarru akkuma amma isin irraatti kaaftanii qabxii keenya inni jalqabaa marii araaraa Afrikaa kibbaa kana wajjin wal qabate torbee darbe yeroo axirraa miidiyaa keenya ibsu nutti mariin kun akkamiin goolabamaa maaltu ta'uu danda'a jenneeti yaada garaagaraati kennaati kan nuti turre har'a immoo mariin kun xumuramee akkasumas immoo gabaasaaleen breaking news jechuudhaan dhaabbileen miidiyaalee gurguddoo internaashinaali ta'an gabaasa garaagaraati kan isaan qabatanii ba'aa jiran akkasumas immoo biyyootiin hedduun isaanii gammachuu qabanillee ibsataati kan isaan jiran akka fakkeenyaatti yoo fudhanne United Arab Emirates Ameerikaa dabalatee United Kingdom gama biraatiin immoo Keeniyaan fa'aati jechuudha biyyootiin hedduun isaanii wanti Itoophiyaa keessatti ta'e kun yookiin immoo waliigaltee ragaamuun Itoophiyaadha kun abdii guddaa uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaanotaati jechuudhaanis yeroo isaan itti qoodaa jiranidha. Gama biraatiin immoo mariin kun osoo hin milkaa'u ta'eeti maaltu ta'uutti danda'a kan jedhullee sodaan guddaan kan inni ture jechuudha. Haa ta'uuti malee ammas erga mariin kun dhumatee booda gara fuulduraatti waan kana hojiitti hiikkachiisuu wajjin ammoo maaltu itti deemuu qaba kan jedhullee namootni yaada garaagaraatti kan isaan kennaa jiran jechuudha. Mariin kun keessumaayyuu Afrikaan kibbaallee biyya galataa taateeti kan isheen jirti jechuudha. Sababni isaa maalidha? Akkuma beekamu waraanni kun lammiilee hedduuf gaagamaa akkasumas ajjeechaa wantoota baay'eedha kan inni fidee kiraayisii guddaa keessa kan inni biyya kana galchee jechuudha. Biyyi kun guutumaan guutuutti rakkoo guddaa jechuun ni danda'ama kan isheen qunname. Haa ta'uuti malee mariin araaraa kun bifa kana fakkaatuun xumurameeti kan inni jiru bifa qabxiilee achi keessatti jiran boodarra keessa kan kaasnu ta'a. Haa ta'uuti malee dhaabbileen garaagaraa hedduun isaanii fakkeenyaaf United Nation yoo fudhannee ibsa garaagaraati kan isaan baasan State of Amerikaanis ibsa garaagaraati kan isaan baasanii jiran hedduun isaanii wanti kun waan gaariidha daddafee hojiitti hiikamuu qabaadha kan isaan jedhanii waliigaltee kanaa wajjin wal qabatee lammiileen biyyattiillee miira garaagaraatiin gammachuu isaanii ibsataa akka jiranidha. Fakkeenyaaf Deechuweelee yoo fudhannee Deechuweeleen Tigraayitti argamuudhaan magaalaa Maqaleetti argamuudhaan hawaasa naannichaa
dubbiseeti kan inni ture erga hawaasa naannichaa inni dubbisee booda hawaasni gammachuu guddaa akka qabuu fi wanti kun abdii ture akka jiruu fi gara hojiitti hiikamee arguu akka barbaadanis kan kaasanidha. Hedduun isaanii ammoo gariin isaanii ammoo wanti kun waraqaa qofa irratti hafuu danda'amu hojiitti hiikamuu danda'a jechuudhaan illee sodaa keessa akka jiranidha kan isaan ibsanii. Kanas ta'ee san garuutii gara fuula duraatti kan nuti ilaalu ta'a. Kan Oromiyaa wajjin wal qabsiisnee booda keessa kan dubbannu ta'a. Mee qabxiilee marii kana irratti ka'an keessumaayyuu waliigaltee kanaa wajjin wal qabatee qabxiilee hedduu ka'eetii kan isaan jiranii gama lamaaniinuu yeroo isaan ibsa kennanitti qabxii kan kaasanii achiraatii. Akkuma isin jettan mariin kun gaggeeffamaa kan inni ture Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa ture Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaati. Magaalaan Piriitooriyaa immoo magaalaa guddoo biyya Afrikaa kibbaa akka bulchiinsa teessoo biyyattii bulchate itti fayyadamtu keessaa tokko dalliyaa ministeera haajaa alaa Afrikaa kibbaa keessatti marii balballi itti cufamee bifa tasgabbaawaa ta'een akkasumallee bifa naamusa gaarii qabuun kan inni gaggeeffamaa ture jechuun hin danda'ama. Sababi isaallee miidiyaaleen waanuma gabaasan dhabanii cinaarra marataa turan jalqaba itti cufataniiti kan isaan mari'ataa turanii keessaayyuu mariin guyyoota gara jalqabaa gula ture marii tasgabbaawaa ture jedhameeti kan ture garuu immoo jidduu keessa eega ministeeriin haajaa alaa Itoophiyaa gara san imalanii asitti haga tokko mariin sun fuula hammaatee ture kan jedhamu odeeffannoon gara garaa ba'aa turan dhumarra garuu akkaataa uummata biyya kana surprise godheen adoo waan tokkoon beekamin hoogganaan garee finciltootaa keessaayyuu waraana Tigraay dura bu'ummaan gaggeessaa turan kan jedhaman jeneraal Tsaadiqaan dabalatee obbo Geetachoo Raddaan dubbii himaan TPLF jechuudha yennaa isaan fuula fuulatti miidatti mul'atanii akkasumas ammoo ambaasaaddariin gama Itoophiyaatiin gama achitti deemanii marii san gaggeessaa turan Reedwaan Huseen yennaa isaan wal fuullee ta'anii wal dubbatanii fi wal cinaa ta'anii mallatteessanii harka wal fuudhaan arguun sun akka malee lammiilee biyya kanaatiif gammachuu ture dhugaa dubbachuuf Deechooleen gara Tigraay deemee lammiilee magaalaa Maqalee keessa jiran dubbisuun isaanii akkasumas lammoo haasawwi dhiyeenna kana gaafa daawwannaaf jedhanii gara kibba magaalota gara Arbaa Minciitti yennaa imalanitti muummee ministeera dubbataa turan akkasumas lammoo gaafa lafa walitti qabamiinsi qamadii jirutti dhufanii isaan CGTN fi qoodanii turan sun dhugummaadhaan milkaa'ee kan hin argame keessaayyuu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed yennaa yaada isaanii CGTN fi qoodanitti mariin kun amma gaggeeffamaa jiru kun hin milkaa'aa jedhee yaada sababa isaallee UTPLF fi heera mootummaa FCT fi gaafa jalqabaa heera kana baasuu keessatti adda durummaan hirmaataa turte yoo kanatti amantu taate olaantummaa heeraatti amantu taate seera Itoophiyaatti yoo bitamtu taate nageenyi hin bu'a jedhee abdadhaa rakkoon Afrikaan furmaata akka argatu ta'a jedhanitti akka isaan dubbatan akkuma isaan jedhan amma fakkeenyaaf warri marii san gaggeessaa turan keessaayyuu warri namni akka pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaata akkasumas lammuu pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fa'aa warri marii san gaggeessaa turan namoota bilchaatoo namoota dhibbaawwan garaagaraa keessa dabaramanii biyya san bulchanii hiyyummaa keessaayyuu bulchiinsa Keeniyaa keessa hiyyummaa baasaniiru jedhamanii kan abdataman Uhuru Keeniyaataadha gama kaaniin immoo Afrikaa kibbaatti deemee marii san gaggeessaa turan akkanuma magaalaa Maqaleetti Finfinnee jidduu deemaa kan ture Olusegun Obasanjoon nama abdiin guddaan irra godhamee ture akkuma jedhame gamtaan Afrikaallee waan jedhame san galmaan ga'uu danda'aniiti kan isaan jedhani gamtaa Afrikaatiif illee immoo wanni kun waan milkaa'ina guddaatti fudhatameetiif kan inni jiru qabxiiwwan isaan irratti walii galan qabxiiwwan gurguddoo 12tu jira isaan keessaa 4 galateeffannaadhaan qaamolee marii san keessatti dhiibbaa godhaa turan hawaasa addunyaa akkasumas lammoo namoota dhuunfaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa dabalatee namoota marii san keessatti haala loojistiikii mijeessaa turan warra akka IMF akkanuma lammoo baankii addunyaa kana dabalatee fandii mallaqa addunyaa dabalatee jira kan isaan ittiin galateeffatamanidha ministeera haajaa alaa Afrikaa kibbaa dabalatee qabxiiwwan 8 gadirraa hafan garuu qabxiilee isaan irratti walii galuuf isaan rakkisa jedhamanii yaadamaa turan guddaa keessaa tokko ka humnootiin TPLF hidha hiikkatanii akka isaan demobilize ta'an yookiin immoo akka isaan disarm ta'an ka isaan irratti walii galan sun qabxii sodaatamaa ture haa ta'uuti garuu irratti walii galanii mirkaneessanii jiran nagaan biyyoota gaafa Afrikaatiif illee hin bu'a ka jedhu abdiin hin jira haa ta'uuti garuu rakkoon kun kallattiin ittiin inni hiikamuu danda'u yoo wanni waraqaarraa mallattaa'e sun gadi dhufee gara dhugummaa isaatti hiikamee wanni isaa irra walii galan sun gadi bu'ee jedhameeti kaaga ammaatti odeeffamaa jiru namoota gurguddoo yaada irra kennaa jiranii dhaabbileen gurguddoo fakkeenyaaf gamtaan Awurooppaa kan yeroo hedduu deddeebiidhaan mootummaa Itoophiyaatiif TPLF yakka gurguddaa raawwatan jedhee himataa ture gamtaan Awurooppaatillee marii kana keessatti wanni godhame sun waan dansaa jechuudhaan dubbii himaan barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Steven Judaarek dubbii isaanii keessatti ibsaniiti kasaan jiranii waan Dochevelee kana wal
qabatee ammoo dhuguma dubbachuudhaaf lammiileen Tigraay keessa jiran propaganda guddaa jala kasaan turan propaganda miidiyaalee TPLF harka qabdu jala kasaa yennaa dheeraaf turani akkanuma lammiileen biyya Itoophiyaa kun propaganda miidiyaalee mootummaa federaalaa qabu jala turan malee lammiileen fedhii isaanii ifatti ibsachuudhaaf illee rakkataa turan fakkeenyaaf artistiin Dishtaagina jedhee sirbi kun fudhachuu dandeenya isaa waan inni godhee fi duula sarara gaggeeffame haga miidiyaa yamanii maaf waan nagaa dubbatta jedhanii haga dhiifama gaafachiisan dhaqqabe. Keessumaa yeroo deddeebi'anii ammallee bootteettaa boochi kan kennu manni irra deebii boo'ii jechuudhaanis yeroo garagaraatti kan isaan boochisaa turanii kun ammoo yeroo sanitti namni naga labsu hammam akka qollifamaa turee fi jibbatamaa ture kan nuti agarsiisu jechuudha. Kanas teessan garuu namootiin baay'een isaanii achi dursaniiti kan isaan dhimma nageenyaatiif lallabaati kan isaan turanii hedduun isaanii nageenya biyya kanaaf ni barbaachisaa nageenyuma wayyaadha kan isaan jedhanii haa ta'uti malee waan kana yeroo sanitti namni dhaga'u baay'ee xiqqaa ture garuu dhumarratti nageenya injifatee jaalalli injifatee tokkummaan injifatee lamaan isaanii harka wal fuudhaniiti kan isaan jiranii udi. Amma Piriitooriyaa keessatti harka wal fuudhanis harki san ammoo waraqaa gubbatti haafuu moo lafa akka bu'a ka jiru waan bullee agarru ta'a kanas ta'u san garuu kaaba Itoophiyaatiif nageenyi bu'ee sagaleen dhukaasa dhaabu dhukaasaa lammiiwwan dhaga'uu dhaabanii jiranii haala waliigala qabatamaa biyya keenya keessa amma jiruunis lammiiwwan Tigraayis taanaan lammiiwwan biyyattiidha dhalattoonni Tigraay fi dhalattoonni ilmaan sababootaa fi sablammoota ilmaan cunqurfamtoota kanneen dalagatanii bulanii fireen nageenyaa baname uummanni dalagachuuf carraa argatu ammoo naannoo Oromiyaa keessa hidhattoota mootummaan wal dura dhaabbachaa jiranii jira kan yeroo adda addaatti haleellaa hidhattootaa fi mootummaa jidduutti deemaa tureen gaagaamni lammiiwwan nagaa hawaasa nagaa waan tokko quban qabne qonnaan bulaa lafa isaa qotatee nagaan oomishatee yookaan loon isaa tiifatee hawaasa tiifateedha kan nagaan jireenya isaa geggeeffataa jiru kan jidduu miidhamaa jiranii jira qaamni hidhate kun ammoo hawaasa irraa achi biyee lafteerra waldhaa lafti kophaa istaadiyoomni isaanii qophaa'e waan hin jirreef ummatuma kanarra waldhaa jiranii gaaruma uummanni keessa jiraatu bakkuma uummanni jiraatutti kan walaleelaa jiran waan ta'eef dhiibbaa guddaatu namoota kanaan hidhannoo Oromiyaa keessa qabsoo hidhannoo deemaa jiru kanaan uummata nagaatirra hawaasa nagaatirra gahaa jira kanarraa ka'uudhaan ammoo namoonni kumaatamaan lakkaaman qe'ee fi qabeenya irraa buqqaanii keessaafuu naannoo Oromiyaa keessatti lixa Oromiyaa namoonni hedduun buqqaanii magaalota garaagaraa keessa qubatanii akka jiran ni beekama. Dhiyeenya kana ammoo gabaasa miidiyaaleen adda addaa baasaa jiraniin haleellaan dirooniidhaatillee qilleensarraan akka eegalame miidhaan guddaan namoota nagaa irratti naannichatti gahee fi kanaafis ammoo ka'umsa katee wal waraansa lafarraan mootummaadhaa fi hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa soso'an kan mootummaan waraana shaneedhaa jehuunii fi kan isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jidduutti deemaa turuun gaagaamni guddaan geetii jira. Oromiyaan nagaa dhabdee namoonni lafti uummata misoomaan jirtu namni nagaan qotatee bobbee galaan jiru daldalatee nagaan galaan jiru lixa Oromiyaatii fi ispeeshaalii asuma lixa Shawaa lixaa kana keessa hanga gahuutitti dubbiin kun deemaa jira asuma Shawaa baa kana keessattis dubbiin tun deemaa turtee jirti. Gaagaamni kun lubbuu namoota qaalii adda addaa galaafatee kanneen akka lubbuu abbootii gadaa lubbuu namoota jajjabaa biyya kana keessatti hedduu nyaatee jira lubbuun miskiinaa dhumaatii jirtu jechuudha. Kanaaf ammoo dubbiin kaabatti deemaa ture waraanni Tigraay mariidhaan furmaata argatee jira. Ka Oromiyaa kunoo maal ta'a uummata Oromootii fi Oromiyaadhaafoo hegereen isaanii maal taati ka jiru dhaabbileen idil addunyaa keessaafoo araara kana galmaan gahuu keessatti warreen qooda guddaa baatan akka gamtaa Afrikaadha akkasumas ammoo Awurooppaa yuuniyeenii fi Yuunaayitid Neeshinii Ameerikaa dabalatee maaliif dhimma kaaba Itoophiyaa kana qofa keessa irratti malee dhimma Oromoo fi Oromiyaa kanarratti jecha tokko injiinii kajoo uummanni Oromoo dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin gurmaanii biyya kana keessatti soso'an hojjetan mootummaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhina Oromiyaatirraa kaasee adda bilisummaa Oromootiin kaafaa'uudhaan maqaa Oromootii fi Oromiyaatiin jaarmoonni jiran jaarmoonni uummata kana geggeessine jedhuuti kana mataa isaanii keessa gaggalchanii ilaaluu danda'u qaban jechuudha. Kadhiigaa jiru uummata Oromootii fi Oromiyaadha. Waggaa afreen kana keessa dhiigni guddaan gannaqamee lubbuun nama hedduu baatee osoo jirtu gaafa fulleeffannaan hawaasa idil addunyaa naannoo Tigraay qofa irratti ta'e hawaasni idil addunyaa halkanii guyyaa Tigraayiif booyaa ture Oromiyaa keessatti yakka deemaa jiruu fi gocha Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi uummata kanarra dhiibbaa gahaa jirtu kanaaf gizee namni tokkichi hafuura baasuu dhabe kana isaan if hin gaafatanii akka Oromootti dhiyeessee jira akka dhaabbilee siyaasaa Oromootti dhiyeessee jirra ka jiru if gaafachuu qabanii ka jiru yaanni namoota adda addaatiin ka'aa jira kanumaan wal qabatee ammoo namoota siyaasaa bebbeekamoo keessaa Jawaar Mohammadis nagee
nageenyi kaaba Itoophiyaatti bu'uun marii Pirootooriyaa kana booda hedduu waan nama gammachiisu. Nageenyi kun waaraa fi lafa qabataa akka ta'uuf naannoo Oromiyaa keessatti hidhattoota wajjin mootummaa waliigaltee godhuu akka qabu dubbatee jira. Namoonni siyaasaa gurguddaan adda addaa yaada isaanii kennataa turanii dhaabbileen siyaasaa Oromoodha addi bilisummaa Oromootii fi KFO dabalatee namoonni garaagaraa ajjecha Oromiyaa keessa jirtu irratti ibsa baasaa turanis garuu immoo qooda isaanirraa eeggamu hanga isaanirraa eeggamu dhiibbaa dippiloomaasii tokko jaarmaaleen maqaa Oromootiin hawaasni biyyoota alaa jiran diyaaspooraa jiran dhiibbaa tokko gama dippiloomaasiitiin godhanii marii kana keessatti waraanni akka Oromiyaa keessatti dhaabbatee uummanni isaanii haadhaabbaan isaanii nagaan jiraatan biyyi tun akka nagaa taatu Oromiyaa yoo nagaa argatte biyyi guutuun nagaa argatti haja'u irratti xiyyeeffatanii mootummaa dabalatee wanni tokko wanni jedhin jiru kun ammoo kufaatuma Oromoo fi Oromiyaati garisa paartii siyaasaa maqaa Oromootiin ijaaramte jidduu wal gaarrinfannaa fi wal tuffannaan wal dadhabuun waliif abboomamuu dadhabuun mul'atu uummata Oromoo gatii guddaa kafalchiise jechuudha. Maaliif yoo ka'enna qabsoo karaa nagaatiin uummanni Oromoo itti dhiigee fideen kabajamoo muummichi ministeeraa keenya gara aangoo dhufaniitu jiru. Erga ammoo gama aangoo dhufan booda ammoo wal dhaga'uu dhabe isaaniitiin Oromiyaan gaaga'ama hangana hin jaamne keessa buutee namni hundi booyaati jira. Oromiyaan booyaa jirti nutis booyaa jirra. Oromoo fi Oromiyaa dhaga'uun nama hiffisee waan jiruuf araarri kun ammallee mootummaanis tuffachuu dhiisee hidhattoota kana dhiiraa fi dubbiin tuffatan jiran waanumaarra tuffattu tana borusi guddata waan ta'eef kana yaada keessa galchuudhaan karaa inni taaja'ame irratti yoo afaaniin qofa hundaa'uu baatan walii galanii dhimma Oromoo fi Oromiyaatiif furmaata kennuu qabanii dhaabbileen idil addunyaadhaa dhimma Oromootii fi Oromiyaa osoo hin taane garuu dhimmi isii yaaddeessu dhimma kaaba Itoophiyaa dhimma TPLF qofa ta'uu arganii kanarra walii galuu danda'uu qabanii kaja'uu qaba. Dhaabbileen hedduun isaanii akkuma udiin waan badhaadha kan irraa kaasee keessumaayyuu rakkoo kaaba biyyattiitti mudate kana wajji wal qabatee kallattii nagaatiin harki isaanii kan dura boombii walitti darbataa ture nagaa wal fuudhee jira tasgabbiin fedanii jiranii jechuudha. Garuu ammoo faallaa sanaan Oromiyaa keessattan gola Oromiyaa keessattan keessumaayyuu kibbaa fi lixa yoo fudhatte iddoowwan uummanni Oromoo keessa jiraataa jiru kana keessatti uummata achi jiraatu santu beeka irra jireessaan jechuudha. Akkasumas ammoo namoota odeeffannoo naannoo sanii qabanitu beeka. Sababbiin isaa maalidha? Naannoo san keessattan yeroo ati tasgabbiidhaan hin jiraanne waggaa darban kana keessa uummanni naannoo sanii tasgabbiidhaan hin jiraanne qabeenya isaa kan facaafate haamachuu nagaan bahee galuu hin arganne jechuudha. Kana ammoo kiraayisii inni geessaa jiru beekamaadha. Namni naannoo sanii dhalate moor ni beeka waan kana. Irra jireessaa ni beeka. Kanaaf amma akkuma amma udiin bal'inaan irraa kaase kana nammileen hedduun isaanii kanneen nageenya kaaba kanaatiin erga labsamee booda reakshinii isaanii yoo ilaalte maalidha kan jedhu. Reakshinii isaanii yookiin ammoo wantoonni isaan dubbataa turan maalidha. Oromiyaa keessatti nageenyi dhufuu qaba. Nageenyi dhufuu kan qabu ammoo opshinii ta'uu hin qabu, alternatiivii ta'uu hin qabu. Masti ta'u dirqama ta'uu qabaadha. Sababbiin isaa maalidha? Tasgabbiin biyya kanaa guutumaan guutuutti kan dhufuu danda'u yoo Oromiyaa keessa nageenyi jiraatedha. Nageenyi giddugaleessa kana keessa yoo hin jiraanne fakkeenyaaf Profeesar Mararaa Guddinaa DHL waliin turtii taasisaa irratti yaada kana kaasanitti kan isaan jiran. Kaaba Itoophiyaa keessatti nageenyi dhufee irra darbee guutuu biyya keessatti nageenya fiduu kan danda'u yoo guutumaan guutuutti wanti kun marii waliigalaatti geeffamee nagahaan taa'amedha. Kana jechuun qaamolee as keessa jiran akkuma Udiin kaasee dhiiraaf maaliin tuffatan jette? Dubbiin tuffatan. Dhiiraaf dubbiin tuffataniidha kan inni jedhe. Dhiiraaf dubbiin tuffatanii wal tuffachuun baay'ee hamaadha waan ta'eef wal tuffachuu dhiisanii nagahaan Oromiyaa keessatti nagaa fiduu akka qaban gamanumaa qaamoleen baay'een gaafataa waan jiraniif wanti kun itti yaadamee osoo deemee bareeda natti fakkaata. Keessa yoo dhugaa dubbachuuf xiinxala kennuu barbaannaa doon taane xiinxala kennamee jira xiinxalama hedduu isaa kennamee jira dhageenyee jira waan godhamaa ture baay'ee jireenya keenya keessatti nuti dhaloonni amma jiru kun warri lubbuun hafnee jireenyatti fufuu dandeenyu wani nuti badhaafamne tokko yoo jiraate rakkoo Itoophiyaa keessatti dhalataa turte tanaan dura dhagaa turre qabatamaan arginee jirra. Miidhaa Itoophiyaa keessatti kana dura ture miicama balleessuuf barbadeessuun Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraaf deemaa ture garee tokko ufa qabanii balleessan Itoophiyaa keessatti deemaa ture qabatamaan waan dur seenaadhaan beennu qabatamaan argine baroota guddaa irraa fudhannee jirra. Dhaloonni kun hagana achi warri hafanii lubbuun hafanii deemuu danda'an waan kana irraa baratan jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma yennaa fudhanne seenaawwan xuxuraawaa biyya kana keessa jiran hedduun isaanii sababa garee warra bitu fi warra bitamu jidduutti miidhaan kun miidhaa gaggeesse kun miidhama fudhatee gadaan isa sanii haga ammaa wal jibbiinse ture. Inni amma jiru kunillee waan sandachaa
lammiilee biyya kanarratti mul'isee jira. Hayyoota waan jedhan keessaa fakkeenya tokko fudhannee yoo ilaalle Mahamud Darwish namni jedhamu waa'ee waraanaatti wal qabatee dhumarratti waraannis ni dhaabbata. Hogganoonni waraanas harka wal fuudhu. Haati sun garuu yeruma hundumaa mucaasii jaallatamaa sana eegaa jiraatti. Akkanuma immoo intaltillee jaalallee isii bareedaa sana yennaa mara eegaa jiraatti. Ijoolleenis abbaa isaanii ka jaallatan sana yennaa mara eegaa jiraatu jedha. Dhaggitee balaa waraanaa fakkeenyaaf waraanni kaaba Itoophiyaa tokko geggeeffamin dura hostiliitiin ture yookiin immoo muddamni uummataa ture muddamni uumamaa ture akka nama jibbisiisu. Propaganda oofamaa ture waliigaltee isaanii keessatti baay'ee yoo gadi buutanii ilaaltanii tantee qabxii meeqaffaa akka ta'e hin beeku malee propagandaan akka dhaabbatu lammiileen biyya kanaa walitti hariiroo isaanii akka deebisanii ijaarratan warri biyya keessa jiranuu fi warri biyya alaa jiranullee irratti waliigallee jira kan gargaaran jedha marii isaanii keessatti qabxiilee irra waliigalan keessatti amma haga danda'ametti akkanatti fakkaatutti miidiyaaleen biyya kanaa kan mootummaa harka jiranullee haga tokko hostiliitii gadi buusaa dhufaa jiran miidiyaaleen dhuunfaa hoo maan godhaa jiran ka jedhu amma fakkeenya uriin achii kaasee ture warra akka Itiyoo Silsaa jedhaman warri akka Isaat jedhaman kun hedduun isaanii waa'ee amma hunduma isaa dhiisanii kanaan dura TPLF balleessu yookiin uummata Tigraay balleessu ka jedhu kasaa oofaa turan amma immoo waa'ee sanirraa gadi bu'anii ka'anii herrega hojjetutti gadi bu'anii jiran ijoollee keessan gaafadhaa yookiin immoo walqaxii xagadee maan ta'eeti umaraan malee raayyaa malee ta'ee nuti karaa heera mootummaatiin deebii argata jedhamee jira jarri akka walirratti walii galanii jiran heera mootummaa saniif immoo hagam tokko warri kun bitamaadha heera mootummaa kanaanuu mataan isaanii irra deddeebi'anii ka'anii keessayyuu warri kaabaa yeroo hedduu kasaan kaasan heera mootummaa kanaan heera mootummaa TPLF fi ABOt jedhanii kasaa waaman malee heera ittiin bulaa turan heera addawaayiin baase kan ittiin bulaa turan gaafa barattoota Oromoo karaa gadi baatee lafti keenya nurraa fudhatamee jira maatiin keenya nurraa hidhamanii jiranii hogganoonni siyaasa Oromoo hidhamanii jedhanii gaafa barattoota Oromoo gadi ba'anii morman gaafa Oromoon irreecha irratti gadi ba'ee jumlaan dhumatu magaalaa Finfinnee keessatti warra jeeqxota maamaan nu jedhaa turan yeroo sanitti nama nagaa Itoophiyaan jalan warra Itoophiyaa diiguuf deemu nu jedhan jijjiirama barattoota Oromoo qabsoottee fideen dargaggoota Oromoo namni Oromoo qabsaa'ee fide saniin immoo gaafa aangoo dhufan immoo heeruma mootummaatu ka gaafa san irratti finciltan yookiin immoo gaaffii heera mootummaa kana keessa jiru gaafattan nu jedhan akka heeri mootummaa hojiirra ooluuf gaaffii barattoota Oromoo gaafatte san gaddeebisanii qanii gadi buusanii waan jedhutti itti ka'an immoo heerri kunuyyuu ka warra lamaaniiti malee kennamati jedhanii mormutti qani amma immoo karaa heera mootummaa deebisanii Tigraay keessatti ijaaruutti walii galanii jiran dhimma Oromiyaa keessaa kan dhugaa dubbachuuf dinnichi kaasa jira bilisummaan Oromoo Koongireesiin Federaala Oromootii fi paartiin badhaadhina Oromiyaa hagam takka dhuguma hawaasa kanaaf yaadu hagam takka gatti ani mari'achuu yaadu dhimmi Oromoo waltajjii addunyaa irratti hin ba'uun eegna dhugaa dubbachuudha aanan sumaa isinitti warri ifatti qawwee waliif fudhatee taankiif jeetti wal adhe harka wal fuudhee jiraadha warri ammoo haga ammaa riphee loltummaa fi mootummaa ta'e immoo kun qilleensaan gubbaarra deemee lammii fi fixaa jiran kun jechuudha uummata Oromootii fi nagaa waaraa ta'e hin fidu jedhamee abdiin jiru ammallee dhiphaadha yoo tarii akkuma kana baay'ee walitti dhufeenya TPLF fi mootummaa federaalaa yaadamee hin beeku gonkumaa yaadamee hin beeku garuu ta'ee arginee jirra dhiibbaa hawaasa jedha addunyaatiin Oromoo namni akkasii walitti dhiibu hin jiru Ameerikaan Oromoo walitti dhiibdee walitti araarsitu Awurooppaan walitti araarsitu biyyi barbaad gamtaan Afrikaa walitti araarsuu hin danda'u Oromoo yoo beeka ifumaan araaramu kan isarra jiraatu waan ta'eef walitti araaramanii teessuma kanallee dhiisanii yoo danda'ame teessuma dhiisanii ijoon aan jedhee fudhachuu danda'u kan warroonni mana tokko keessa mana tokko waliin bulchaa jiran waliin kabajanii gaafa uummata Oromoodhaan deebisuu jedhanii irraa eeguu fi uummata Oromoodhaa haadha hiyyeessaa bu'aa jirtu kana boo'icha keessaa ni baasu jedhanii eeguun waan tokko waan xiqqaa yookiin ammoo sadarkaa gadaanaatti ilaalamuu danda'u jedheeti kan aan kaasuu danda'u. Asumarratti dabalataan garuu waan xiqqoo tokko sodaa fi yaaddoo nageenyaa maaltu ta'uu danda'a sadarkaa biyyaatitti amma gizee ilaallu waliigalteen Piriitooriyaa sanii fi kan biyya keessatti qaama garaagaraatiin carraaqamaa ture kunis akka lafan qabanne maaltu godhaa ka jiru yoo kalaallu taate gufuuwwan fakkeenyaaf ololaa fi oduu sobaa haasaa jibbiinsaa qaama waliigaltee saniiti akka dhaabbatu akka qabbanaa'u jaamee jira amma haala qabatamaa jiruun gizee ilaallu akka waan tiimiin takka qoftiin injifatteetitti waraanni kun akka hin qabbanoofneef warra garee biizinasa godhattee deemtu ta akka aktiivistii mootummaattees filaaltu ta akka aktiivistii uummataa fi sabas haa ta'u gosas haa ta'u nama bakka bu'a jiruuf ifilaalu namoonni akkasii akkaataan itti miidiyaa hawaasaa kanarratti barreessaa jiran miira itti gaafatamummaa biyyummaadhaan qabneen miira dura propoogaandaa paartii siyaasaa deeggartuu dalagu dura
nageenya biyyaatiitu caala waan ta'eef wanni kun mul'atu dhaabbileen miidiyaadhaa xiyyeeffannoo guddaa akka argachuu qaban warreen lola dhaadhiisuu irratti invest godhanii fi yuutuubaroota keessaafu biyya kana keessatti yuutuubaroonni mootummaa maddii akka waan dhaabbatanii shubbisan fakkaachaati piroopoogaandaa fi ajandaa fedhii dhuunfaa isaa oduun isaan oomishan hojiin isaanii akka irraa bitamtuu qofa nageenya biyyaa waan balarra buusu biyya kana waan gara hallayyatti oofu qarretti oofu godhaa jira waan kanarra mootummaan xiyyeeffannoo kennuu akka qabu dhaabbilee garaagaraatis himaati jiranii keessaafu miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan barreeffamaa jira qabxiin xumuraa kan hin jechuu barbaadu waa'ee akka waliigala biyyaa kanarratti yaaddoo fi sodaan guddaan nageenyi Piriitooriyaatti harka wal fuudhan kun lafatti gadi hin bu'uu jedhamee araarri TPLF fi mootummaa jidduu shakkii ta'u waa'ee lafa walqaa'iiti kan lafti walqaa'ii kun akka seenaatitti akka BBC'n Ingiliffaa galmeessee jirutti ammaan tana tokkoffaa bara 1990 takka akka naannolee mootummaan federaalaa yeroo sanii adda waa'ee yeroo sanii kan TPLF keessatti mootee jirtu san keessatti jaarametti dhuftee gara naannoo Tigraay akka dhufteedha kun gama seenaatiin gizee ilaallu lammaffaa bakki kun ammoo argamni isii bakka hedduu murteessaa ta'e istiraatejik pileesii waan taateef lafti walqaa'itti kun gara tokkoon gara Suudaanii fi gara kaaniin Eertiraan lafa oltuuti lafa ulaa beeyinsaa qabdu biyyattirraa sanii fi gara sadaffaa ammoo lafa hedduu gabbattuu taatee fi hedduu oomishaaf faayidaa qabdu kan mootummaan naannoo Tigraay waggoottan hanga biyya kana gaggeessaa ture keessatti oomishaa fi oomishtummaa hawaasa isaatii irraa ergaa ture waan ta'eef bakki kun yoo xiyyeeffannoodhaan akkaataa heera mootummaa federaalaa Rippaabilikii Dimokiraataa Itoophiyaa amma jiru kanaan yoo kan furamne ta'ee fi mootummaan xiyyeeffannoo yoo kan qabne ta'ee fi olola bakka kanarratti deemu jidduu kana waan deemu kanarratti xiyyeeffate yoo kan hojjenne taate biyyattiin ammas wal waraansa san keessa deebuu qabdii ka jiru sodaan jiru bal'inaan miidiyaalee fi sooshaal miidiyaa adda addaatiin ka'aa jira ka jettuun qabdu. Fayyadama miidiyaalee wajjin wal qabsisee namni hundinuu keessumaa akkuma asirratti kaastee wanti guddaan jalqaba teessee waliin mari'achuu irra ga'uudha. Isaan lamaan kunniin dura sadarkaa kanarra hin geenye ture. Amma ta'anii waliin mari'atanii jiran waan ta'eef waa'ee lafaa kanallee kaasanii wantoonni baay'een isaanii wantoonni ittiin waliin galle jiraachuu danda'a. Garuu ammoo gaafa teessee waliin mari'atte waan kana hundumaa solve gochuu dandeessa. Ofii osoo jalqaba gaafa waraanni kun hin jalqabin dura hamma tokko wal hubannaan jiraate osoo wal dhagahanii yeroo san propagandaan baay'achuu baatee wal dhagahanii hamma tokko walitti dhiyaataa dhufanii dhiibbaan sun dhufaatii kiraayisii naganaa jecha tamma jaarsaati duratti kaastee sun faati sadarkaa kanarra gahee hin mul'atu ture jechuudha. Haati har'a ilma isaan eegdu ture wanti kun wanti amma darbe kun hundinuu haappiin hin ta'u ture jechuudha. Kanaaf amma atleast waan guddaan isaanii wal gahanii dhufanii taa'anii waliin dubbatanii mari'atanii dhaabbileen idil addunyaa Oromoo fi Oromiyaa kan akkamiin ilaalaa jirama gamtaan Afrikaa ispeeshaalii Musaa Fakii Mahammafaan biyya kana keessa gaafa qabsoo waggoottan dabre qeerroon gaggeessaa ture san inni gamtaa Afrikaa as dhufee gamtaa diktaatorotaa jaamee kayeroo san mararaan faayyaamaa turan Finfinnee kana toggumee qadiddiibaa turan guyyaa tokko hin dubbanne hanga irratti dhimma Oromoo hin dubbanne ministeerri haajaa Ameerikaa Antooniyoo Biliikeen ka guyyatti toggumee miidiyaarraan gabbee lallabaa turee fi dutaa jiru miidiyaarraan hojii godhatee dhimma biyya kana ergama addaa qofa fidan ummata Oromootii galuu qaba hin dubbanne. Amma asirratti wanti galchuu qaba waan tokko dhiifama naa godhe sirraa fudhachuudhaaf ummati Oromoo addunyaa irratti hin beekamu jechuu kennaa miti. Dhimma Oromootu waltajjii addunyaa irratti fudhatama dhabaa jira malee dippiloomaatikaali warri mormaa jiranis ta'ee warri dhimma Oromoo fuudhanii imbaasiiwwan gurguddoo biyya alaa fuuldura ba'anii argisaa jiran kunillee dhiibbaa uumuu hin dandeenyedha amma gaafiin kenna. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaallee kalaallu taate jechuudha. Jijjiiramu dura jechuudha bara 2018 dura keessaayyuu bara 2014 kaasee haga bara 2018 waggoota afuriin sanii fi namni Oromoo hundi isaa fuulli isaa baramee jira. Alaabaan Oromoo addunyaa irratti mul'atee jira. TV'n biyya addunyaa kana miidiyaaleen biyya addunyaa kana dhimma Oromoo gadi baastee hin argin hin jirtu. Sababni isaa galgala ganama imbaasiiwwan biyyoota addunyaa fuuldura bahee Oromoon iyyaa oola. Sa irraa hubatanii jijjiiramni biyya kana dhufuu qaba jedhanii dhiibbaa uumame akka addawaayiin wal dhageettu godhanii addawaayiidhaan jijjiirama fedha jedhanii muummee ministeera haaraa filatan. Eegisan hin duuba immoo halkan dhibba wal faana Oromoon nagaan hin bulle imbaasii biyya addunyaa dura bahisaaf ammas hagasanii kaasee ammas itti fufinsumaan imbaasii dura ciisa Oromoon ammallee imbaasuma namaa dura bulaa jira Oromoon balbaluma namaa dura dhaabbatee iyyaa jira. Wanni nu jalaa hatti maan jedhee Oromoon wal gaafachuu danda'utu sarra jira. Fi ilaalee maangoon haga dhandhee nyanyinyee iyyinee maraannee mammarannu maafi maraataa kenna falfalaa kenna
rakkisaa keenya nama shira xaxu keenya waliin shira xan'ee Oromoo nagaa goone jedhanii yoo shirallee yoo cubbuullee hojjetanii Oromiyaa yoo nagaa godhan isaanirraa wayyaa jedhanii yaada. Yaa Oromoonis kan barbaadu kanuma natti fakkaata keessumaayyuu nagaan bahee galuu akkasumas waan barbaadu san argachuudha Oromoon kan barbaadu waan ta'eef tasgabbii Oromiyaatiif keessumaa kanneen lixaa kanneen kaabaa keessa jiran kanneen gaddaddoo keessa jiran kun rakkoo keessaa bahuuti kan isaan barbaadanii warroonni aangoorra jiranis warroonni achi wal ajiran hundi isaaniitu dhimma Oromoo kana irratti xiyyeeffannoo kennuu qabanii akkasumas immoo addunyaa ji'oopolitiksii addunyaan amma ittiin deemaa jiru kanallee eksploor godhanii dhugaa jirtu keessaa baranii gara siyaasaa addunyaa kanattis makamuun waan dansaadha jennee kan irraa kaafnu egaa kabajamtoota daawwattoota keenya xirira miidiyaan televezyiinii FIB irraa isin bira gahaa ture xumuramee jira qophiileen keenya TV FIB irraa hafan ammoo itti fufu daawwadhaa yeroo gaarii qabaadhaa isin faana kan ture Abboo Maqaasoo Boromashii Uudii Musaati ogummaa teeknikaatiin Abdii Dassaalany nu faana ture jira hamma xumuraatti waan faana turtaniif isin galateeffannaa nagaa.